Orishashe jirtu jira boke jibut afafara afanama ra sulagatontu wa hojjeta ofima wa hojjeta erara wa hojjeta dubata wa hojjeta ti hanga wa hojjeta galatama yeroo amma keessa jiru yeroo addunyaa wal aansoo jiruuf jireenya adda addaa keessa jirtudha. Kalaqawwan saayinsii beekumsi dhala namaa daran dabaluudhaan teknooloojiiwwan salphaatti addunyaadhaaf fila galuun waan barri fidee fi amma namnu keessa jirudha. Abboonni koo fi abboonni keessan jiruuf jijjiirama addunyaa har'aa nuti argine kana quban qabani. Nutis addunyaa isaan keessa turan quban qabnu garuu immoo darbaa dabarsaadhaan wanti nu bira ga'e qindoomina haa dhabu malee odeeffannoo haga tokko nuuf dabarseera. Bara akaakayyuu fi abaabayyuu koo barnoonni ammayyaa bakka hunda hin geenye jiruuf jireenyi isaanii beekumsi ganamaa Rabbi kenneetiin addunyaa isaanii kana qajeelfataa turan. Har'a seenaan isaa bal'aa ta'us kitaaba gabaabaa gootummaa jabana abboota keenyaa ture Faacha jedhu qabadhee as ta'e. Har'a magaalaa Shaashamannee keessan jira. Guutummaatti ta'uu baatus carraa argadhee haga tokko magaalaa kana dura dhufee arguu danda'eera. Akka har'aa otoo hin ta'in waggoota bara ijoollummaa koo manneen barnoota giddugaleessaaf sadarkaa lammaffaa yeroo hin jiru ijaan otoo hin ta'in Shaashamannee maqaadhaan nan dhaga'e. Maqaa kana ijoollummaadhumaan ijoollee Shaashamanneetu waamsise jechuudha. Akka bara kanaa teknooloojiin intarneetii babal'atee hin turre miidiyaan hawaasaa har'a dhufe kun bara sanaaf jiru ture. Miidiyaalee akka reediyoo biyyoota alaatii tamsa'aniin maqaan Shaashamannee dhaga'ama. Anis sanattan dhaga'e. Jeesanii mirga yookaan gootummaa agarsiifatu. Bara dhiyoo immoo meeshaa duubatti hafaa keessumaa rasaasa tokko fa'aa fudhatu isaan adamsaa turani. Amma meeshaa waraana ammayyaa waan lafa dhuunfateef abbaan fedhayyuu ajjeesuu waan danda'uuf bineensa ajjeesuun mirgas miti seeraanis dhorkaadha. Abbaan koo obbo Dheeressaa Gaddafaa Dhiinsaa godinaalee fi naannawaa hedduu miillaan qaxxaamuree mirga barbaachaaf bakka dhaqee gafarsaan gale. Abbaan koo qondaala. Rifeensa jiffatee, dhadhaa dibatee, lootiis kaawwateera. An dhaladhee Faacha abbaa koo gorroodhuma irrattan arge. Garuu immoo dhiyoo kana kan fagaatee seenaan hin dagatamne walqixxummaadhaaf kabaja mirga uummataatiif falma olaanaa kan taasise ijoollee Shaasheef naannawaa ishii keessumaatti dararaman darbees immoo seenaa hin dagatamne egaa isinuu quba qabdu. Artistiin hedduu jaalannu artisti Caalaa Bultumee abbaa kan koo Faacha gorroorra keessee yaaddoo garaana keessee jechuudhaan weellise. Wantan ijoollummaadhaan argaa guddadhe dabareen koo ga'eenis akka abbaa koo Faachaaf manaan baane addunyaan egaa jijjiiramteetti. Silaa barris haallis hin jijjiiramne ta'e anis dabareen koo geenyaan akkas jechuun hafu. Weenni lama korrisee handaanqoo lama iyyitee hin geesse yeroo nyaataa yoo boosetti intalaa malee. Daggala mataan cabee makara sassaabame hin geesse yeroon dhiiraa yoo yartuu ilmaa malee. Akkas jedhanii yeroo. Egaa bariyyuu nu hankaakseera jijjiirameera. Nuti amma waan darbe kana akka isa ammaa kana labataaf ol kaa'uudhaaf dirqama qabna. Bakka deemnee Faachaan geerarree maggaluu hankaafnus seenaaf dhamaatiin isaan dabarsan dheebuu fi beela damdamatanii gootummaaf aarsaan kaffalan abbaa koo qofa otoo hin taane abboonni keessan hundi sarara kana keessa darba waan ta'eef kitaaba gabaabaa waa'ee Faachaa kana hanga tokko himuu barbaadeen. Kitaabni kun sirna hunda guuttatee kan dhiyaatedha jechuun danda'u. Garuu immoo namoota sirra dhaabatanii dhimmoota aadaa fi seenaa hawaasa keenyaa bal'inaan barreessuu barbaadaniif bu'uura jechuun danda'a. Egaa haala kanaan bareenne galma kana keessatti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf waan yaade ganama kana tarii waggaa 6 dura akkanatti bareennee anis dhufee waggaa 30 kana si faarsaa turre hayyuu keenya haadha keenya siin jaalladha.
waa hojjedhaa, ofimaa, waa hojjedhaa, dheeraraa, waa hojjedhaa, dubbadhaa, waa hojjedhaati hangaa, waa hojjedhaa, galatoomaa. Manaa fi faacha. Amma gaabbuun kana jedhu abbaa gadaa of eeggachaa dhuman jedhaa waan masliqaa dhageenya. Oromoon mana abbaa ijaaru utubaa dhaaba. Muka jabaa dhagaa umrii fi dhaabeetu utubaa kana caafii tasaa hin qabu. Qaree gubatu. Wanni cabaa birciqooti hin soofama. Akka waa irra hin teenyeef. Ammallee bidda keessa godha. Deebisee soofee irraa qaba. Maa kana guutuu jennaan karaa waaqaarraa akka hin gorreefi jedha Oromoon. Karaa waaqaa akka agartuufi jedha ayyaana isaati. Akka itti waaqa beeku. Jala akkatti dhaabbattu kun waggaan tokko utubaa jedhama. Ilmaan waggaa naannoo kana jiru godhatana yoo himaa. Ilmaan waggaa kan jedhu ilmaan waggaa 12. Oromoon mana jalqaba gaafa ijaaru wanta kanatti wanni kana qabatu. Mana qabatu 12 lakkaa mana durii dhagaa lakkaadha 12. Abbaan sun utubaa waggaa tokko ilmaan waggaa sun 12. Filosoofiin Oromoo filosoofii Giriik irraa addummaa qabu. Warri injiinarii taatan tiriyaangilii kanas mana ijaaranii xiyyoo kana kan cufuu danda'u. Oromoon gaafa utubaa sana soofu karaa waaqaa akka agartuuf malee manni kun jigaa dursoo jedhamni isaa dubbate jiru. Har'ayyuu nama waa hojjetee isarraa bareedu walii dubbatuu dadhabe jechaadha. Faachi ajjeesaniitii miti dubbii faachaa qabu. Waan haaraan sinitti hima. Loogoo jechuudha. Oromoon tokko loogoo qabu. Oromoon faachaa fi ichima qaba. Wanti ichimatuuf seenaa wayii qaba. Loogoo kana jechuun asxaa. Asxaa waajiraa, asxaa nama danuu, asxaa iddoo tokko malee eenyutu loogoo mataa ofii qaba. Hindiin asitti waan tuqatan dhabatan, warri Zuuluu waan dibatan argitan, as warri Masai, Keeniyaan guutuu warra akkanatti faacha kana godhatan loogoo kana. Loogoon sun waan hojjeteen yoo qotes yoo loles ani kana jedhee loogoo ofii tolfata. Loogoo waajjira irratti beekna. Armaa, chaappaa, ichimni maaliif chaappaa. Isuma asirraa fuudhanii deebisanii waan Giriikii bifa fakkeessanii deebisanii jechuudha. Lolatti fuudhanii deemuun faacha isatu keessaa isa lolaasa qeerransaa akka namni dargaggeessi jabaatuuf keessa oolu malee namni hedduu faacharraa kan bartan waa hojjettanii faachatti hin geerrartan qabduu Oromoo keessatti gaaffiin guddaan dhuunfaa danaatanii kenniti. Ani dhuunfaadhaan Oromoo keessatti faacha maaliin qaba kan hin laphee dhiibee dubbatu. Faachi waan namni hojjetettee ittiin egaa naaftii waan hojjetuuf amala nama hojjennaa. Oromoon durii tokko dabalu tokko. Sagalee nama wajjin kaafte. Action. Sagalee wajjin kaafte. Warri shaashee jirtu. Jirra. Warri shaashee jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. Jirra. Malee biyya Oromoo akkaataa sirriitti ittiin geessan namni baratee waraana guddaa qabateeyyuu kan biyya Oromoo lafa Oromoo barbaadu akka argaa jirra. Akkatti afaan Oromoo fi Oromoo asii geessan utuu lubbuun geessan jiruu dhaloota totooree hin ta'in waraana kamiin Oromoo asii geessan kun waan namoonni barreessan sirnaan barreessuu qabanidha. Seenaa tokkoon si yaadachiisaa 83 warri Oromoo raayyaa umuriin isaanii jaarsoo yamma eebbisan abbaa gadaa kana gahuu 83. Jarri warra raayyaa kana Oromoota raayyaa seenaa isaanii haayyoon gaafadha jennaan oduu viidiyoo waraabee oduu jara kana seenaan gaafatiin Oromoon rakkoo mudatee waggaa 30 of duubatti deebi'ee har'a gaafa raayyaa gaafatu
Oromoo tokko dhabe raayyaa keessa Oromoo tokko dhabe ijoollee xixiqqoon sanyii ofii beekan. Har'as jaarsolii lubbuun jiran seenaa qulqulluu kan irraa argamu dhugaan kan irraa argamu namoota umuriin turan waggaa 80 waggaa 70 namoota akkasii ta'an waa'ee Oromoo viidiyoo fi barreeffamsaan taajjabbiidhaan waggaa 30 keessa taajjabee namoonni baay'ee yeroo itti barataniis sirna gadaa asmaruu lakkeessa alatti beektonni Oromoo tokko sirna gadaa nama barreessina gara. Kan warqii keenya buna keenya mee amma yoomiitti teenyee wal ilaalla qottoof dhagaraa waa dhabne waan biraa dhabne qottoof dhagaraa baanii wal aleella jennee waggaa 28 kan kadhadhaa. Mukatti guruu muka dhadhaa dibuu maaluu jedhanii immoo dhaabbii gurguratan. Odaa muka waaqaa warri hargaa jibbitan isin maal argattan dhagaa dhugan. Waggaa 27 kana har'a namni ganaa beektu waggaa 5 kana waggaa 27 kana wanti nama jechaa ture. Namichi kun maal callisaa eenyu seera kan hojjetu jechuudha ana kan hojjete dhiirri Oromoo abbaatu faarsa eegee gaalaa cunqullee abbaan ofii faarsite hin tolle Sidaama keessatti nama si faarsaa achi ofii himtuu jedha namichi naa himuu baatee Oromoon ofiif himata kanan godhe jedhee waan hojjete sanatti Ulang kebetulan itu Farsuma Kona ke berada Iji ke berada Kami keluar ke sana serba Sana jirta Adana jirta Warga menentuki Mereka kami Jannat Orang nama jatuh sesuatu Jannat Arsa Allah jangan dikefalkan karena kesalahan wajib. Kasa wanita berbeda. Orang yang bisa TikTok kerja di Sultan, bisa Facebook kerja di Sultan, dan orang yang bisa kerja. Kalau tentu itu masih sudah bukan tuh ujian sama kalian sih. Mana kantiha anjuran eksa kepada ahli terjatuh. Konfliknya budaya kita mereka yang sedang tak ada tapi kau dah lencam.